keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Oduu sanitti immoo nammoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Hooggantoonni olaanoo mootummaa agarsiisa horsiisee bultootaa gaanfa Afrikaa daawwatanii jiru. Guyyaan horsiisee bultootaa gaanfa Afrikaa mata duree horsiisee bultummaan miidhagina gaanfa Afrikaa jedhuun galma Barkumeetti gaggeeffamee jira. Guyyaa har'as hooggantoonni olaanoo mootummaa fi paartii badhaadhinaa agarsiisa kana daawwatanii jiru. Konfiraansiin jalqabaa idil addunyaa qorattoota garaa hirmaachisee mata duree gahee Oromoo haala Itoophiyaa ammaa keessatti jedhuun amajjii 23-24 bara 2016tti akka adeemsifamu waaldaan qorannoo Oromoo beeksise. Gaggeessaa hojii olaanaa waaldichaa obbo Taaboor Waamii akka jedhanitti Oromoon saba guddaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti shoora guddaa qabaatus waa'ee Oromoo wanti ibsamee daran muraasa. Haa ta'u malee waaldichi dhimma Oromoo irratti barreeffamoota jiran gurmeessuuf qofa osoo hin taane seenaa sirreessuudhaaf onnatee hojjechaa jira. Waaldicharraa ibsa kan kennan Piroofeesar Baqqalaa Guutamaa akka jedhanitti kaayyoon hundeeffama waaldichaa aadaa fi seenaa Oromoo mul'isuu qofa otoo hin taane dhugaa Oromoo dhokatee ifatti baasuudha jedhan. Konfiraansicha irratti waraqaaleen qorannoo gahee Oromoo ibsan 22 hayyoota garaa garaatiin akka dhiyaatanis ibsanii jiru. Hospitaalli Speeshaalaayizdii Xiqur Ambassaa dandeettii ofiin oksijiinii oomishuu jalqabe. Hospitaalichi dandeettii oomishaa isaa cimsuudhaan dandeettii ofiin fedhii oksijiinii guutummaatti uwwisuudhaaf kan hojjetamu ta'uun isaa eeramee jira. Hospitaalli kun guyyaatti oksijiinii 120 aga 150 kan barbaachisu ta'uun isaas ibsamee jira. Konkolaattonni boba'aadhaan hojjetan baay'inaan gara biyyaa akka hin galle abdii kutachiisuudhaaf hojjetamaa jira jedhan. Tibbana Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii konkolaattonni boba'aadhaan hojjetan gara biyyaa akka hin galle murtoon darbeera jedhus Ministeerri Maallaqaa gama isaaniitiin konkolaattonni kunneen gara biyyaa akka hin galleef guutummaan guutuutti akka hin dhorkamne ibsee jira. Ministeera Geejjibaa fi Loojistikii Itoophiyaa Alamuu Simee amajjii 29 mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii gabaasa raawwii waajjira isaanii wayita dhiyeessanii konkolaattonni mana boba'aadhaan hojjetan gara biyyaa akka hin galle murtoon darbuu himanii turan. Haa ta'u malee gorsaan seeraa ministeera maallaqaa kan ta'an Waasihuun Abaatee riippoortariidhaaf akka ibsanitti qajeelfamni yookaan murteen konkolaattota boba'aan hojjetan gara biyyaatti galchuu dhorkuun konkolaattota elektiriikii qofti gara biyyaatti akka seenan hayyamu hin jirus jedhamee jira. Hojiin ministeerri maallaqaa hojjetaa jiru konkolaattota elektiriikii akka seenan jajjabeessuu fi konkolaattonni boba'aan hojjetan baay'inaan akka hin seenne abdii kutachiisuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu isaas ibsanii jiru. Akka seera dhaabbata daldala addunyaatti oomishaalee biyyaa alaatii galfaman dhorkuun waan hin danda'amneef sirna gibiraa biyyattii fayyadamuudhaan kanneen diinagdee guddisuudhaaf bu'aa qaban jajjabeessuu kanneen miidhaa geessisan ammoo akka hin babal'anneef hojjetamaa jiras jedhanii jiru. Konkolaataan miila 4 magaalaa Gindiriitti kalaqame hojii eegale. Konkolaataan maqaan isaa Addaa jedhamu kun bara 2015tti Adii Ahmad nama jedhamuun godina Baalee Bahaa magaalaa Gindiriitti kan kalaqame yoo ta'u, kalaqa waliigalaatiif birriin 300,000 fi 60,000 baasii ta'uu isaa hime. Harka irra caalu meeshaalee dhumeeyyii naannoo irraas kan kalaqamee fi humna abbaa 150 kan qabu yoo ta'u, boba'aa liitira tokkoon kiiloomeetira 30 imaluutu gabaafame. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa maddiitti tajaajiloota 5 biqiltuu bishaan obaasuu fi fe'iisa dabalatee kanneen biroo laachuus danda'a jedhamee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo ulaagaa haaraa viizaa Keeniyaa imala lammiilee Itoophiyaa fi biyyoota kaanii gufachiisaa jiru jedhame. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon ji'oota duraa lammiilee biyyoota Afrikaa Keeniyaa daawwachuudhaaf viizaan isaan hin barbaachisu jedhanii erga labsanii dinqisiifannaa argatanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Kanaan dura Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaarraa namoonni gara Keeniyaa imalanii buufata xiyyaaraa erga ga'anii booda paaspoortii isaanii irratti mallattoon erga godhame booda kaffaltii yookaan viizaan osoo hin barbaachisin ji'oota 4 turuu danda'u jedhamee ture. Erga labsiin pirezidaantii Keeniyaa hojiirra ooluu eegalee booda garuu namoonni hedduun baasii maallaqaaf akkasumas uggura imalaatiif saaxilamanii kan jiranii fi akkaataa labsii haarawaa kanaan viizaan hafeera jedhamus garuu imaltoonni eeyyama imala elektiroonikii
Iitaa jedhamu imalli isaanii eegalu guyyaa 3 dursuudhaan aangawoota mootummaa Keeniyaarraa argachuu qabu jedhamee jira. Hojimaati haaraan kun kaffaltii kanaan dura hin turre gaafachuun alatti imaltoonni hunka akka guutan kan gaafataman yoo ta'u, keessumaa immoo eeyyama imalaa argachuudhaaf kan gaafataman doolaara 30 kaffaluudhaaf tajaajilli kaardii kaffaltii sadarkaa idil addunyaa irratti raawwatamu akkasiif oolu Itoophiyaa keessa waan hin jirreef lammiilee Itoophiyaa guddoo rakkachaa jiru jedhamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden haleellaa diroonii dhuma torban darbeetti Joordaanitti raawwachuudhaan loltoota US sadii galaafatee kaan madeessee fi deebii kennuudhaaf akka murteessan ibsan. Ibsa White House irraa kennan kanaan bal'inaan hin kennine garuu akkas jechuudhaan dubbatanii jiru. Baha giddu galeessaa keessatti waraana bal'aa waan feenu natti hin fakkaatu kan jedhan yoo ta'u, milishaan Iraaniin deeggaraman haleellaa buufata waraanaa US irratti raawwateef itti gaafatamummaa fudhateera kan jedhanii fi haleellaa darbata darbee daangaa Siiriyaa fi Joordaanitti raawwate kanaan loltoonni Ameerikaa kan ajjeefaman malee hedduun madaa'anii jiru. Haleellaa halkan keessa raawwate kanaan loltoonni US diina isaaniitiin wayita ajjeefaman erga waraanni Gaazaa fi Israa'el onkoloolessa 7 eegalee baha keessatti raawwate kan jalqabaate. Akkaataa haleellaa raawwate kanaaf deebii itti kennan irratti qophaa'uu isaanii gaafatamanii deebii eeyyee jedhu Joo Baayiden kennanii haleellaa kanaaf Iraan kumatamti gaaffiin jedhus dhiyaateera. Namoota gocha kana raawwataniif meeshaa waraanaa dhiyeessaa waan turteef Iraan itti gaafatamtuudha jedhee namanas jedhanii dubbataniiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuudha. Oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuudhaa qophiilee afur waliin turtii gaarii qabaadhaa.